Ittilleen kalaay yoo akka kiyya duydi si cituu barbaadi. Araanin barbaadu. Si jammar sheemiin si qabu. Maaliif? Am gaafam fage nama gootu faana akkamitti ija wal ilaalta amma gaafa gochuuf deemtu. Akkanuma fixetti ilaalta. Yaadatta sa'a sanamma ija yaadatta. Akkoo akkamitti ishee edda gootanii booda moo sheemiin si qabu akkamitti deebitee moo fuula nama argita. Arabe Yesuus. Araanin sodaadha. Mudah. Wahai raji. Tahu tu kan macam. Ay ana mo tunggodes uto taes achi boda wanan kana unatti fakkaata deebisee waan asmaan akkas jettee garagalte kazan akkas gaafa godhamtu anane Arani waan akkasii arakatadha haadha manaa kee taanaan tidaaridha taanaan sheeminis hin qabu bakka ምንም ችግር የለም Haraam dalagin fuudhi dalagis rakkoon hin jiru. Kun akkan xaqamne sirraan baradhe kun dugdi si dhiisee garoon illee siinan koo maalan godhanne siinan koo maalan godhan Namni kuma lama warroonni Awurooppaa keessa jirtan biyaans yoo akkam guddattan aappii san buustanii akkasuma warroonni biyya Arabaa keessa jirtanis aappii san buustanii isinitti qabaddaa gurra keessatti hin buuftan aappii san ji'aan $4 bichaa kafalan. Aappichi matsaafan dubbistan yoo dubbisuu hin barbaanne immoo matsaafni martu keessa jira kitaabni barreeffamu hundumtu keessa jira yoo dubbisuu hin barbaanne dammoo dubbisuun isinitti ulfaate sagaleedhaan caqasuu dandeettan jechuudha. Isinii galee sagaleedhaan caqasuu dandeettan. Innaa tokkichi keessan ilmi Oromoo gootichi baddaa baalee nama 5,000 akkamitti dabaree nama aappii kana kafalee akkasi banatu. Ammist nama 5,000 jedhee si'a nama 5,000 naa miileena tokko na hordofaa raamii maan rakkoo birrii tana nyaadhu rabbi tana caaltu bakka makiinaa sanii rabbi birrii tana bakka sii buuse naan jedhe nama dhaabattanii bireessa wallaahi billaahi si bira jirra jedhaadha maami siif jirra jedhaami warroonni keeyrii bicha guddatu namaatti hawwitan dabaluu namaa hawwitan keeyrii namaa hawwitan isinii galee sii jirraa hamilee keessan bichaaroo yaada hamilee keessan bichaaroo waa tolloo utaalna godha har way tachiiba kiina sana akkas taate naan jedhanii deebisanii waan kana natti himanii namni kun nadda walee akkana challenge karaa naa dhees qasqas na jedhe garaa aariin makiinaalee narraa bade jechuudha. Isinii galee koongiraa innaa arguuf teettan waan as deemaa jiru jechuudha. Wallaahi arguuf teettan. Ittilleen kalaay yoo akka kiyya duydi si cituu barbaadi. Araanin barbaadu. Si jammar sheemiin si qabu. Maaliif? Am gaafam fage nama gootu faana akkamitti ija wal ilaalta amma gaafa gochuuf deemtu. Akkanuma fixetti ilaalta. Yaadatta sa'a sanamma ija yaadatta. Akkoo akkamitti ishee edda gootanii booda moo sheemiin si qabu akkamitti deebitee moo fuula nama argita. Arabe Yesuus. Araanin sodaadha. Mudah. Wahai raji. Tahu tu kan macam.
Ay, anammoo otoon godhees otoo ta'es achi booda waan qaana'u natti fakkaata. Deebisee waan asumaan akkas jettee garagaltee kazan akkas gaafa godhamtu anani. Arani waan akkasii harkatedha. Haadha manaa kee taanaan tidaaridha taanaan sheeminis hin qabu bakka ምንም ችግር የለም. Haraa mandalagin fuudhii dalagis rakkoon hin jiru. Kun akkan dhaqamnee sirraan baradheen kun dugdi si dhiisee garoon. Illee siinan koo maalan godhanne? Siinan koo maalan godhan?